Siifan Nuuraddiin yookaan Hanaan Nuuraddiin jedhama. Ijoollee dhalattuu Huseeti. Maqaan kiyya Amaan Huseen Haajii naan jedhani. Oromiyaa keessa immoo dhalataa godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda Shaalloo jedhamtu dhaladhee guddadhee bakka takkatti rabbiin ilmaan 5 na badhaase lubbuudhaan kan jiran ijoollee 4 qabaa jechuudha. Erga tokkotti daa'imni 5 garaatti akka hafe yeruma garaadha qabdu beektan moo yeruma dhalatanii argitan beektan? Anillee hin amannee akka 5 yookaan lakkuu 2 3 ta'a jedheetaniin beeka malee akka 5 ta'e hin beekne 5 ta'uu isaa gaafa guyyaa da'umsa xiyyaatti qabeekne. Yeroon ulfaa akkam ture tokko ol ta'uu erga beektees haa ta'uu san duras haa ta'uu walumaa gala haalli isaa akkam ture mee? Egaa daa'ima takkaallee namni garaadhaa qabu hagam takka ulfaata dammootu da'umsa ulfaa walaa sanirratti hedduu namatti ulfaata akka baatii afurillee operaasyoon ta'ee ture. Na hedduu takka ulfaata garaa kiyya mul'ata malee ani yeroo sanatti mul'atu jechuudha. Innaa guddaturraa garaan kiyya cinqiidha waanlee danda'e hin nyaadhu bishaanuu danda'e dhuguu na cinqa. Alhamdulillah haasa'uu hin danda'u waan an keessa bahe hedduu takka ulfaata. San malees akkuma garaan ishii guddachaa deemeen haalli jiru itti ulfaachaa deemuu an ibsitu haati ijoolletun naannoo da'umsaatii fi da'umsa irratti waan tures akkanatti yaadatti. Guyyaa 15 mana yaalaa ciisee na yaalaa turanii dhiigallee hin qabu ijoolleen illee waan baay'ee taateef garaa kiyya keessa kalee kiyya lamaan namiitee turte dirqama ammootu isaan na deessisuudhaaf yaala argachuu qabaa hirrina dhiigallee waan qabuuf na yaalaa turanii sanbooda odoo doktorri hin dhufin tokko noormaaliidhuma ciniinfuudhaan hin dahe. San booda ammootu arfan kanneen operaasyooniidhaan dahe jechuudha. Egaa amma waggaadhaaf ji'a 5 akkas ta'aniiru naan jedhe abbaa warraa kee fayyaan ijoollee keetii akkamam? Fayyaan ijoollee kiyyaa alhamdulillah homaa hin jedhanu. Gara fayyaa kiyyaatti ammoo na dhukkubaa isaan argadhee dhukkuba 3 operaasyoon godhee ammallee na dhukkubaa dhukkuba TV qabaa yaalarra hin jira. Ijoollee 4 erga tokko halkan tokko hin ka'aa tokko irra fa'aa hoosisuu sirraa eeggama ta'aa nyaachisuu daayiparii jijjiiruu. Halkan hin rafanii isaan ganama barii irratti rafuu halkan hirriba hin qabnu ta'aatuma isaanii waliin tattabachaatuma bullaa hin ulfaata ka. Homaa waan goonu hin qabnu kennaa rabbii waan ta'eef ilmoo keetii dirqama rabbiin sirra kenne ofii keetii miidhamtee cabxee ilmoo kee gammachiisuu qabdu. Amaan karaa isaatiin jireenya baqattummaa keessatti ijoollee 4 guddisuun salphaa miti jedhee. Dhugaadhaan bara 2014 akka Awuroopaatti hidhamee ture. Hidhaadhaa baannaniin imala baqattummaa eegalee biyya kana dhufe. Waggaa 8 akka nama keessee jiran fakkaata baqattummaa keessatti. Haadha mana kiyyaas asumatti wal barreeni yoo inni achisee arri jedhamtu jala jirra. Waggaa dura daa'imman 5 jedhanii ogeessonni fayyaa itti himan waan itti dhagahame akkanatti yaadata. Miirri gammachuus na keessa ture. Miirri rifaatus na keessa ture. Isiinis hedduu rifattee anis hedduu rifadde. Bu'aa bahee hedduu keessa tarree as geenne dhugaa dubbachuuf tigeessa. Nama si cinaa dhaabatee abshiirsiin jedhu si barbaachisaa haadhaaf abbaa keenya bira hin jirru kana akkuma dhiquun iyyuu suquumuun rakkoo ture. Kanaaf bu'aa bahee hedduu qaba jechuu barbaadeeti. Ana caala immoo namni itti miidhame itti dhukkubsatellee haadha mana kiyyaati. Baay'ee itti dhukkubsattee taraa 3 ol opereeshinatti taate. Hadda an dhugaa waan lubbuun iyyuu jiraattee ilmaan tanallee agartullee seen turre. Waan ilmaan tanallee guddifannullee natti fakkaanne galanni kan waaqaati asiin nu ga'ee jiratti keessa. Mee karaa biraatiin egaa karaa feesbuukitiif miidiyaa hawaasummaa kanarratti suura ijoollee keetii sheeriin goota. Karaa saniin wanni itti karoorfattee hojjechuudha jirtu jira. Kanaanis immoo maqaas qabda. Shanee jettaan. Mee sanirra haasa'i. Dhugaadha. Shanan gadaas jenna. Shanees jenna. Jechuun yoo dubbanne namni kun siyaasaaf furachuu danda'a. Kun ammoo akkuma itti fakkaatee furataa namni. Shanan jechuun shanan qubaas qabna. Shanan harkaan salaataa qabna. Waa hedduutu jira. Odaanis shanii. Kanaaf walumaa galatti shanee yoo jenne abbaa shanee yoo jenne malee abbaa Nuuraddiin abbaa Saaladdiin jechuun waan ulfaatu.
Kanaaf shanee ofiin jechuu Facebook irratti ani wanti guddaan ani yaadee gadhiisuu yoo jiraate ilmaan tiyya tana guddifadhee galmaan gahuu danda'a. Tarii biyya namaa kana keessatti lubbuun kiyyallee yookaan bahuu dandeessi yookaan ammoo isaan guddifachuu danda'a guddifachuu dhabuu danda'a kun dalagaa rabbii hin beeku. Ilmaan tiyyatu namoota nama ol deemu biqilaa reefu lafa ol deemu waan wayii barnoota irraa argatan jedhee waan achirraa hafe ani biizinasa isarraa argadhu hin qabu. Ani ka na gargaare yeroodhaaf isaan dhalatanii haga baatii 3-4 Oromoon na gargaaru ture achi booda immoo rabbumaan na gargaaru jira akkuma itti jiraatanii jiran jechuudha. Taa'ee hin beeku sawwaaka yookaan shifee waan akka shifeera. Siifan ofii dhukkubsachaa akka haadhatti immoo dirqamarraa eeggamu ijoollee umriin isaanii reefu waggaa 2 guunne 4 guyyaa guyyaadha kunuunsuun keessumattuu yeroo abbaan warraashii hojii deeme akka itti ulfaachaa jiruu fi qarqaarsa oduu argattee hawwii ishee akka ta'e ibsiti. Namni na gargaaru yoo jiraate ilmaan kiyyaaf yoo namni biyya kana keessaa nu baasu jiraate yookaan ammoo gargaarsa dhaabbataa wayii namni na gargaaru yoo jiraate dhugaadha ani haadha inni abbaadha hojii inni ejjetu wama takkaayii wanti inni nu godhu osoo hojii anillee innillee ejjedhe homaa waan nuti silaa barbaadnu yookaan waan ilmaan kiyya barbaaddu sana galmaan nuuf hin gahu haa ta'u malee alhamdulillah nyaannee bulla. Keenya kun hedduu ulfaata kana sana jedheellee himachuullee hin danda'u kiraa manaa kaffaluudhaaf hongoo ilmaan kennaa cufuudhaaf olii gadi deddeemaa kubaa kiyya. Abbaan daa'imman 4 Amaanis hawwii ijoollee isaatiif qabu laalchisee. Dhugaa dubbachuuf silaa biyyallee naa bulchanii numa fedha. Haa ta'u garuu siyaasaa keessa akka hirmaatan hin fedhu. Maaliif jennaan akka mataa kiyyaatti anillee xiqqishuu keessa ture. An akka mataa kiyyaatti obboleessi kiyya miila itti dhabee miila tokko hin qabu. Obboleessi kiyya ka quxisuu akeraa haati fayyadette sabaa ol namni jedhamu miila tokko hin qabu. Kanaaf hedduu takka jiila barnoota qaba. Namni qaanqeen irra buute immoo gubaa san abbaa beeka laalaa san abbaa beeka sanumaaf silaa irra caaltu jireenya gaarii qabaadhee barnoota gaarii barsiisee afaan danda'u hundayyuu barsiifadhee barnoota gaarii argadhee barsiifadhee natti tola. Carraa jireenyaati sun yoo rabbiin jedhe yoo rabbiin irraa guutee yookaan ammoo yoo rabbi asuma keessa haftanaan jedhe asuma keessa hafa. Yoo ammoo biyya kiyyatti illee rabbi na galchan dasna jedha dhugaa hedduu itti gammada. Maaliif ati rakkatus biyya kan kee keessatti dhagaa falattee muka falattee hin jiraatta. Biyya ofiiti biyya ormaas biyya ormaati akka itti bahanii fi akka itti galan tokkoo miti. Namni waa hedduu qabaa nuti qabeenyi nu qabnu baruma tigisti kunoo. Tuutni daa'immanii 5 hoo tokko dhalatan afaan Ingiliziitiin quintuplets jedhamu waggaa ta'u odeeffannoon gama kanaan jiru akka agarsiisutti ulfa miliyoona 60 keessaa tokkotu carraa quintuplets ta'uu argata. Sunis maatii Siifanii fi Amaan maatii miliyoona 60 keessaa carraa san argate maatii tokkicha akka ta'an isaan godheera. Qophiin laba taanarraas kanumaa ani Tigist Gammeeti nagahan.